Odeeffannoo keenya maddeen Awuroopaatti yoon darbu gulaalli waancaa addunyaa kan biyyoota Awurooppaa arganna. Har'a taphoonni ramaddiiwwan sadii jalatti itti fudhanii taphatamu. Halkan sa'aatii 4:45 eegaluudhaan taphni Stadio di Luxembourgitti Jarman Luxembourg waliin taphatanii ni eegama. Ramaddii Aadhaan taphoota 4 taphatteeni sadiin mo'attee qabxii 9 ramaddii kana dursaa kan jirtu shaampiyooniin addunyaa yeroo 4 Jarman. Keessumattuu seenaa waancaa addunyaatiin dorgommii kana keessa haftee hin beektu. Waancaa addunyaati irratti biyya seenaa dorgommii kanaatiin osoo hin hirmaatin takka haftee hin beeknedha. Dorgommii hundumarratti kan waancaa addunyaatiin biyya hirmaattedha. Bara kana garuu seenaan kun akka isaan muudannee fi leenjisaa lammii Jarman Julian Nagelsmann jalatti kan isaan morkataatiin jiranii taphoota lamaan hafaniin mo'atanii tokkoffaadhaan darbuudhaaf qabxiin har'aa kun isaaniif murteessaadha. Akkuma biyyoota Afrikaa biyyoonni tokkoffaadhaan darban waancaa addunyaa kanarratti biyyoota Awurooppaa bakka bu'uudhaan kallattiidhaan kan isaan hirmaatanii biyyi 13 kallattiidhaan ramaddii isaaniitti irraa kan isaan darbuudhaaf mirkaneeffatanii ramaddii biyyi tokkoffaa xumurte kallattiidhaan darbuudhaaf ammoo taphni har'aa kun garee biyyaalessaa Jarmaniitiif tapha murteessaadha. Ramaddii kanaan egaa Jarmanii fi Slovaakiyaan qabxii 9 qabaachuudhaan amma kun Jarmaniif dhiibbaa guddaadha. Keessumattuu tapha itti aanuun ammoo kan isaan Slovaakiyaa waliin taphatanii Slovaakiyaan immoo tapha jalqabaatiin garee biyyaalessaa Jarmaniif biyya rifaasuu guddaadhaan dorgommicha eegalsiiftedha. Injifachuudhaan bara dorgommii kana kan eegalte. Kanaaf amma leenjisaan garichaa gamanuma tapha har'aa kanaan biyya hanga ammaatti dorgommii kanaan qabxii argachuu itti ulfaate Luxembourg waliin kan isaan taphatanii. Leenjisaan garee biyyaalessaa Jarmanii Julian Nagelsmann taphattoota murteessoo miidhamaan dhabuun tariitii isaaniif yaaddoo akka ta'e tapha kana ilaalchisanii ibsa kennaniin kan dubbatanii tapha har'aa kanaanii dursaanii taphattoota garee biyyaalessaa Jarman fi taphataan Bayern Munich sarara gidduu utubaa garee biyyaalessaa akkasuma kilaba Bayern Munich Joshua Kimmich miidhama isa mudateen kaleessa garichaan ala ta'uunsaa ni beekama. Taphattoonni akka Kayavat akkasuma immoo Jamal Musialan taphattoonni kun yeroo dheeraaf kilaba isaanii akkasuma biyya isaaniitiif miidhama kan isaanii turanii. Mark Andre ter Stegen akkasuma immoo Antonio Rudiger taphataan sarara ittisaa kan Real Madrid kan Bayer Leverkusen Niklas Fulgrag akkasuma immoo taphattoota dursanii miidhamarra turanidha. Kanaan alatti taphataan Borussia Dortmund Karim Adeyeminis adabbiidha kan inni qabu. Adabbiin taphni kun jala kan inni darbu. Kanarraa ka'uudhaan taphni har'aa kun sarara fuulduraa Jarman yookaan immoo garee biyyaalessaa Jarmanii taphataa sarara fuulduraa Newcastle United goolii tokko qofa garee biyyaalessaatiif kan galche Nick Voltmode irratti erkateera. Tapha har'aa kanaan taphataan ganna 23 kun Voltmode jechuudha. Keessumattuu Premier League Englanditti Stuttgart irraa erga Newcastle mallatteessee Premier League Englandin goolii 4 galcheera. Garuu sochiin hangas maraa miti taphataan kun sochiin Premier League England keessatti mul'ise akka eegamee miti. Jalqabas garuu sababa Alexander Isaaqiif taphataan kun Newcastle kan inni mallatteessifte malee saniin dura hangas maran beekamu. Ergasii garuu carraa argateen garee biyyaalessaa Jarmaniif taphoota 6 irratti hirmaateera. Tapha goolii 1-0dhaan Ireland kaabaa injifataniinis taphataa kana kan goolii galche. Nagelsmann ammatti taphataan isaan qaban Nick Voltmode qofa akka ta'e yeroo kanatti taphataa murteessaa nuti qabnudha. Kun nuufis ta'e yookaan immoo garee biyyaalessaa Jarmaniifis ta'e taphatichaaf carraa gaariidha jechuudhaan taphataan kun yeroo kanatti fayyadamuu akka qabu taphattoonni kunneen miidhamuu walqabatee of mil'isuu akka qabu kan isaan dubbatanii. Jarman egaa tapha har'aa injifachuun darbuu fi dhiisuus hin murteessu. Sababni isaa tapha wiixata dhufu Slovaakiyaa waliin taphatan injifachuun dirqamatti ta'a. Biyyoonni kunneen lamaan wal qabanii yookaan wal hudhanii wal qabanii qabxii 9 walitti qabachuu isaaniitiin Slovaakiyaanis tapha jalqabaa Jarman injifattee amma olaantummaa kan irratti deemfachuudhaaf tapha har'aa isheenis kan injifachuudhaaf dirqamtu. Har'uma gaaramadduma kanaan sa'aatii dhuma wal fakkaataatti 4:45tti sadarkaa dhuma lammaffaarra qabxii 9 kan teessee garaagarummaa goolitiin kan caalamte Slovaakiyaan Ireland kaabaa waliin kan isaanii taphatanii tapha kanaan egaa biyyoota lamaaniif keessumattuu Jarmaniif akkasuma immoo Slovaakiyaadhaaf tapha murteessaadha. Ramaddii gaadhaan morkiin Poolaandii keessumattuu Neezerlaandii waliin taphatan tapha biraa eegamuudha. Ramaddii kanaan fulbaana darbe biyyoonni kunneen lamaan gulaalli dhuma waancaa addunyaa kanaan waliin taphatanii goolii tokko qixa kan isaan ittiin ba'anii. Poolaandii Roonaald Kuumaniin durfamaa, Neezerlaandis ammoo qabxii 3 Poolaand irra caaltee qabxii 16 ramaddii kana dursaadha kan isheen jirtu. Poolaand qabxii 13 walitti qabatteeti. Tapha har'aatiin biyyi mo'attee carraa darbuudha kan ittiin bal'ifatu ta'a. Ta'us garuu
Neezerlaandis taphoota 3 darban Poolaand waliin taphatteen immoo amni riikardii olaanaa irratti qabdii lamaan injifattee tokkoon qixa kan isheen baate. Waliigala biyyoonni kunneen lamaan taphoota 21 waliin taphatanii Neezerlaand olaantummaa qabdi taphoota 10 injifattee Poolaand 3 qofa injifattee 8 qixa kan isaan ba'an riikardii olaanaadha kan irratti qabdu Neezerlaandis biyyi Roonaald Kuumaniin leenjitu jechuudha. Roonaald Kuuman tapha irraa kana ilaalchisanii injifachuudhaaf dirree seennaa jedhaniiru. Kan Poolaand ammoo leenjisaan garee biyyaalessaa Poolaand Yaan Arbaan ammoo tapha jalqaba goolii tokkoon qixa baane fulbaana irra qixa baane irratti waan baay'ee irraa baranneerra waan ta'eef taphni har'aa kun sana caalaa waan baay'ee irratti qophoofnee nus hamma dandeenyu morkachuudhaaf kan isaan jedhanii taphoota birootiin ramaddii gahaa kanaanii Fiinlaand Maaltaa waliin kan isaan taphatanii ramaddii laa jalatti ammoo Kirooshaan ramaddicha qabxii 16 dursaa jirtu Odola Faaroo waliin kan taphattu Gibraaltar Montenegro waliin ramaddii dhuma kanaan taphoota har'a taphatamanidha. Akkasuma immoo ramaddiin Kirooshaadhaa kanaan tariitii Kirooshaan carraa bal'aadha kan isheen qabdu qabxii 16 Riippaabilikni Cheek qabxii 13 sadarkaa lammaffaarra jirti garuu Riippaabilikni Cheek tapha tokko dursitee taphattee garaagarummaa qabxii 3 ittiin caalamtee Kirooshaadhaan Kirooshaan garaagarummaa kana qabxii 6tti bal'isuudhaaf kan isheen taphattu. Boruu itti fufuudhaan taphoonni hedduun ni taphatamu. Isaan keessaa Speen Joorjiyaa waliin, Tarkeen Bulgaariyaa waliin, akkasuma Beeljiyeem Kaazakistaan waliin, Deenmaark Beelaaruus waliin, Giriis fi Iskootlaand akkasuma Siwiizerlaand Siidin waancaa kilaboota waancaa addunyaa kanaaf darbuudhaaf dhiphina hamaa keessa jirtu garuu tapha injifachuudhaaf dadhabde waliin kan isaanii taphatan. Odeeffannoo keenya kan birootiin badhaasni goolii hawwattuu yookaan ammoo Pushkash Award bara 2024-25 har'a ifameera. Kaadhimamtoonni badhaasa Pushkash Award kan dhiirotaatiif taphattoonni lama tilmaama argataniiru badhaasichaa fi isaan keessaa Laamin Yaamaalii fi Daaklaan Raayis tilmaama goolii hawwattuu kana badhaasa kana injifatuudhaaf kan argatan. Lammiin Ingilaandiif taphataan sara gidduu Arsenaal Daaklaan Raayis gooliiwwan hawwatoo rukuttaa adabbiitirraa yookaan kubbaa dhaabbiitirraa bara darbe Champions League Awurooppaatiin 2024 darbe keessa jechuudha. Real Madrid irratti galche badhaasa kanaaf tilmaama argatteerti. Badhaasicha egaa gooliiwwan inni galche keessumattuu fageenya irraa sara peenaaltiin hamma yardi 30 irraa gooliin Daaklaan Raayis Real Madrid irratti galche. Real Madrid Champions League Awurooppaatiin dorgommicha keessaa baasan goolii taphataa kanaa ta'uun isee ni yaadatama. Kanaaf badhaasa Pushkash Award kanaaf kaadhimameera. Gooliin inni galche taphataan Baarseloonadha. Dargaggeessi ganna 18 Laamin Yaamaal ammoo gooliin inni caamsaa darbe La Liga Spainin Ispaanyool irratti galche haalli inni ittiin taphattoota Ispaanyool bira darbee gooliiwwan kanneen goolii kana ammoo inni ittiin galche tilmaama goolii kana badhaasa kanaaf yookaan Pushkash Award kanaaf isa kaadhimamsiifteerti. Badhaasa kanaaf egaa gooliiwwan 11 yookaan taphattoonni 11 goolii kanaaf kaadhimamaniiru. Seeree Biraazil keessa kan taphatu Alejandro kaadhimameera. Taphataan kun keessumattuu taphataan kun gooliin inni galches goolii baay'ee hawwattuudha. Kana alatti lammiin Arjentiinaadha. Liigii kan Arjentiinaadha keessa kan taphatu Santiago Montiel taphataa biraa kaadhimameedha. Egaa badhaasni kun kan dubartootanis kan badhaasa Maartaa Award taphattoota 11 yookaan gooliiwwan 11 kaadhimamaniiru. Taphattuun Brentford Ashley Chetley gooliin isheen waancaa FA Ingilaandiin galchite tilmaama argatteerti. Badhaasni kun walumaa gala egaa Pushkash Award akkasuma Maartaa Award kun kan inni filatamu kan namoonni filataman deeggartoonni karaa onlaayiniitiin akkasuma hojjettoonni kan karaa onlaayiniitiin kan FIFA irratti hojjetan namoonni bebbeekamoon leenjistoonni erga filatanii booda eenyutu injifate filannoodhaan eenyutu caale kan jedhu kan isaan argatanii bara darbee 2023-24 irratti gooliin Alejandro Garnachoon Premier League Englandin Everton irratti ofirra galagalee galchee fudhatamuun ishee ni yaadatama. Portugal waancaa addunyaatiin ammoo Cristiano Ronaldo dhabuu dandeessi jedhameera. Kunis Cristiano Ronaldoon tapha kaleessa Portugal goolii 2-0dhaan Republic Irelandin mo'atamte irratti balleessaa taphataa Ireland irratti Daara Oshaa irratti balleessaa inni hojjeteen kaardii diimaan bahuu isaa ni yaadatama. Ciqilee isaatiin akkas ofirra gala kara duubaa itti taphataa kana rukutee sanaan booda abbaan murtee VAR ilaalanii kaardii diimaadhaan Ronaldo baasuu ni yaadatama. Kanaan wal qabatee tarii tapha sanaaf kaardii diimaa argatanii fi Cristiano Ronaldoon tapha gulaalli isa xumuraati jala darbuu danda'a kan inni jedhamaatiin ture. Ta'us garuu jedhani dambiin FIFAdha, dambiin naamusaa FIFAdhaatiin Cristiano Ronaldoon hanga tapha 3 isa adabsiisuu danda'a. Kana jechuun tapha gulaalli isa xumuraati fi tapha ramaddii jalqabaa yookaan waancaa addunyaatiif Portugal darbitu ta'e taphoonni ramaddii jalqabaa lamaan Cristiano Ronaldo jala darbu jedhameera. Kun Cristiano Ronaldo waancaa addunyaa isa xumuraa taphatuuf yaaddoo guddaadha. Odeeffannoo ispoortii maaf qabade xumureera qophiileen OBN itti fuusaa waliin turtii gaarii.
Oromia.